السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتن كبجمتوتا فجالتمتوني هردفتوني برسيسا ورما الحمد لله أن نجاكوت نجيني كي هنجار الله هن كوجارا بكتير تمرت نجاو دعوتوتن كي فيسبوكين وان هارا وان جايبا وان هدو تكرمت في دجرا وان هارا وان في دني سمبرسيس حالا سلبمتي يرو جوابا كيستي فلوي باي ترجعتن يوكين فلوي باي خرجوا دن ديسم في ده وان إني في دسنين سمبرسيس قول ما قلتي حالا سلبمتي فيسبوك كيسن يرو جوابا كيستي folooyi baay'ee argachuu dandeessan yookiin feesbuuk keessan salphumatti guddifachuu dandeessan. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni yuutuub chaanaala keenyaaf haarootaa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dirqamadha. Yeroo sabiskiraayibii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii kana kilii itti godhaadha achi booda ool fayyadamtoota kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaa sin dabarsaa hanga xumura viidiyoo fiyetti obsaan afaana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa waan haaraa feesbuukiin fide kana feesbuukiin keessan akka isinii fidu dursa feesbuuk keessan abdeet gochuu isinirraa eegama. Abdeet gochuudhaaf akkuma baran pilaastoorii keessan keessa galtanii feesbuuk keessan dursa abdeet gootan jechuudha isinii galee. Abdeet gootanii yeroo haaromstan waan haaroo feesbuukiin fide kana isinii fide jechuudha. Kun asirratti abdeet jechuun jirti. Abdeet gochuu isinirraa eegama jechuudha. Abdeet yeroo gootan hin haaroofuma jechuudha feesbuukiin keessan isinii galee. Haala kanaan dursa feesbuuk keessan haaromsu isinirraa eegama jechuudha. Waan hedduu tokko bareedaa ta'e fide jechuudha. Salphumatti jechuudha feesbuuk keessan akkuma banattaniin yookiin feesbuuk qabdan jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti foloowarsii baay'ee argachuu dandeessan jechuudha. 1,150 isinii galee hordoftoota baay'ee argachuu dandeessan jechuudha. Haala waan haaraa feesbuukiin amma fide kana fayyadamuudhaan jechuudha isinii galee. Yaani walumaa galatti akka namni yeroo gabaabaa keessatti foloowarsii baay'ee horatu yookiin hordoftoota baay'ee horatu waan haaraa kana fide jechuudha feesbuukiin. Mee haala isaa walumaan haa ilaallu. Hayyee daawwattootaan kiyyaa yeroo feesbuuk keessan haaromsanii xumurtan jechuudha. Feesbuuk keessan irra galtanii yeroo haala kanaan feesbuuk keessan irra galtan jechuudha. As jalatti jechuudha reel kan jettu ni jirti irratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan kaameraa isinii fide jechuudha. Yeroo haala kanaan kaameraa isinii fide asirratti wanni kun viidiyoo gaggabaabduu viidiyoo daqiiqaa takkaa gadi irratti poosti gochuu dandeessan jechuudha. Akka sugataa histooriitiin jechuudha isinii galee akkuma histoorii hidhatasanitti viidiyoo gaggabaabduu asirra gallakkisuu dandeessan jechuudha. Akka amma fakkeenyaaf tuktukiidha ammallee aappii kuwaayisan isinii galee viidiyoo shoortii jechuudha viidiyoo gaggabaabaa isinii galee viidiyoo gaggabaabaa asirratti gallakkisuu dandeessanii yoo fetan ammoo ofuma waraabdanii yoo fetan ammoo viidiyoo moobaayila keessan keessaa qabdan viidiyoo iskiriin fulii waraabama jechuudha isinii galee yoo fetan kaameraa asitti of deebistanii haala kanaan of waraabuu ni dandeessan jechuudha. Yoo immoo barbaadan of duuba waraabuu barbaadan kaameraa achi ofirraa deebitanii duuba waraabuu dandeessan jechuudha. Yoo immoo kana hin barbaadnu jettan viidiyoo kana galarii keessan keessaa qabdan poost gochuu dandeessan. Okay, mee fakkeenyaaf viidiyoo kana waan qopheeffadhe tokko ni qaba kana poost godhee isinitti agarsiisuti. Okay, haala kanaan viidiyoo akkasii jechuudha. Viidiyoo daqiiqaa takkaa jechuudha isinii galee. Achi booda haala kanaan yeroo viidiyoo isinii fide asirratti yoo waa irratti barreessuu barbaadan asirratti barreessuu ni dandeessanii edit gochuu dandeessan jechuudha. Yoo immoo hin barbaanne next kilikni gootanii achi booda haala kanaan isinii fide jechuudha isinii galee. Yeroo haala kanaan isinii fide egaa achi booda haala kanaan isinii fida asirratti jechuudha. Asirratti yoo kilik gootan asirratti kan akka namni hundi argutti yookiin nama baay'ee bira nama hunda bira akka gahutti poost gochuu barbaadan paabliik irra keessan jechuudha. Yoo immoo firendoonni keessan qofti akka argu barbaadan fireendis ka jiru irra keessan jechuudha isinii galee. Garuu amma akka namni hundi argu waan barbaaduuf kan awwaalaa kanarraan kaa'e jechuudha. Isin kan jaalattan kan isinitti irra keessan jechuudha isinii galee. Achi booda asirratti jechuudha sheer reel ka jettu ni jirti jechuudha. Ishii kilik gootan jechuudha. Viidiyoon kun amma gallakkisuu jira jechuudha. Akkuma asirratti margaa irratti maxxansaa jirra maxxanfamaa jira. Amma viidiyoon kun gabaabaa waan ta'eef jechuudha nama baay'ee bira gaha jechuudha. Akkuma viidiyoo tokko jechuudha isinii galee nama baay'ee bira gaha. Achi booda namni waan nama baay'ee bira gahuuf namni achumaan folooyii isin godha jechuudha isinii galee.
Siistamni kun siistama hedduu tokko bareedaa ta'edha jechuudha. Siistamni kun siistama namni feesbuuka ittiin guddifachuu danda'udha jechuudha. Akkuma namni feesbuuka ittiin guddifachuuf waan kana feesbuukiin fide jechuudha. Ni galee as jala immoo deemne ni jira jechuudha. As kanatti reelis kan jettu ni jirti. Reelis inda short videos kan jettu ni jirti jechuudha. Viidiyoo tokko irratti yoo dhoonne immoo viidiyoon amma ni galakkise haala kanaan nama baay'ee bira gaha jechuudha. Ni galee haala amma kun amma asirratti argaa jirtan kana jechuudha. Kun akkuma asirratti amma argaa jirtan laakii baay'ee qaba jechuudha. Maaliif waan nama baay'ee bira gahuuf jechuudha. Ni galee asirratti kun akkuma viidiyoo tuk ta'ee jira jechuudha. Ni galee asirratti wanni beekuu qabdan akkuma viidiyoo tuk ta'ee jira. Nama baay'ee bira gahuu wanni qaba jechuudha. Ni galee fakkeenyaaf sirraa hoo deemne akkuma tukitti nama baay'ee bira gahaa jira jechuudha. Kun ofiyyama poost ta'aa jira haala kanaan jechuudha. Salphumatti yaa'anii laayikii baay'ee horachuu dandeessanii akkasuma hordoftoota baay'ee horachuu dandeessan jechuudha. Maaliif viidiyoon keessan kun waan nama baay'ee bira gahuuf jechuudha. Isin galuu jiraame akkuma asirratti argaa jirtan kana jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaaf wanni haaroon feesbuukiin fidee kana fakkaata waan hedduu tokko bareedaa ta'e fide jechuudha. Siistama baay'ee bareedaa ta'e fide. Kanaafuu siistamni kun reefu dhufee akkuma namni feesbuukii ofiidhaa salphumatti yeroo gabaabaa keessatti guddifachuu danda'uuf yookiin foloowarsii baay'ee hordoftoota baay'ee horachuu danda'uuf feesbuukii waan kana fide waan kana feesbuuk keessan abdeet godhaati viidiyoo gabaabduu shoort viidiyoo jechuudha irratti maxxansaati waan kana itti fayyadamaadha jechuudha. Inni galee kunoo kanis latti ani poost godhee amma kunoo poost tahee jira jechuudha. Inni galee akkuma asirratti amma argaa jirtan shoort tahee poost tahee jira jechuudha. Asirratti waan sin ajaa'ibu qabu viidiyoon amma isin asirratti shoort viidiyoon asirratti gallakkiftan kun jechuudha feesbuuk keessan jalallee hin galu jechuudha. Inni galee shoort taheetuma ta'a malee feesbuuk keessan jalallee hin galu jechuudha. Akkuma asirratti amma argaa jirtan kun uumaana jala hin jiran jechuudha. Amma viidiyoo shoortii san gallakkiseen ture asirratti garuu reelis kajoo kana kiyoon kilik godhe inni argadha jechuudha. Viidiyoon asirratti poost godhe kun kana ture jechuudha. Inni galee haala kanaaf viidiyoon kun nama baay'ee bira gaha jechuudha. Kan waan ta'eef feesbuuk keessan nama hedduutuun foloo isin godha jechuudha. Ni galee egaa daawwattootaan kiyyaa isin galee jeetiin abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalata argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raaffaatu immoo laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagatanadha. Barumsa biroota nagaa walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.